አዲስ አበባም ወደድክም ጠላህም ጂኦግራፊው የአዲስ አበባን ብርቱ የኦሮሞን ብርቱ ውስጥ ነው ያለው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ደርሰህ ጭቅጭቅ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ምክንያት? ቄና ማደግነ ዋንት ጋፈቻ ጅሩ እንጅሩ ቄና ማደግነ ዋንት በርባዳ ጅሩ እንጅሩ ቄ ኬኛ ከዘት ሐቃን ቃማ ከንፋና ይወል እንጅራቹ ዳፍኑ ይቆፓድ ሐቅ ኦሮሞን አዋሌ ይሰራ ዳበደ ቃም ጀዶ ጅራተሞ ኦፋዋል Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaadhaa abbummaa magaalaa Dirree Dhawaa laalchisee murtee kennuu dhagaame. Abbummaa magaalaa Dirree Dhawaa saba Oromoo fi Somaaliyaa jidduutti mormii guddaa kaasuudhaan magaalaa Dirree irratti murteen kennamuu dhagaame. Godina Walloo Kibbaa aanaa Xanxaanaatti garee finxaaleeyyii faannoo irratti tarkaanfiin fudhatamee jiraachuun ibsame. Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa marii isaatti fufeen caasaa mootummaa paarlaamaa moo pirezidaantummaa ta'uu qaba jedhu dabalatee namoonni walii galtee dhabuun gareen 420 miseensa 120 qabdu gara marsaa itti aanutti dabranii jiraachuun dhagahame. Dhimmi eenyummaa magaalaa Finfinnee ammas murtee kan argatiin hoggaa ta'u komishiniin marii biyyaalessaa marii irratti fufaniin sa'aatii booda ibsa kan kennan ta'uun ibsame. Mootummaan federaalaa Itoophiyaadhaa guyyaa kaleessaa haleellaa naannoo Maqaleetti raawwate ilaalchisee wal dhabdeen Tigraay fi ammas mootummaa Itoophiyaa jidduutti itti fufuu akka dandeessutu himame. Manni barnootaa bultii addaa dhaloota abdii boruu saayinsii fi teekinooloojii qopheessuuf ijaaramaa jiraachuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Guyyaan irraa hagayya 19 barri 2026 kanneen hambeessin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himna. Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaadhaa baatii takka oliif dhimmoota biyyaa gurguddoo irratti mari'achaa ture. Dhimmoota tokkotti osoo murteen kenniin yeroo ammaa tana wal falmiin guddaan uumaa jiraachuun ibsame. Keessumattuu dhimma abbummaa magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee ilaalchisee mariin saba Somaalee fi Oromoo, Amaaraa fi Oromoo jidduutti itti fufuun ibsame. Dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa falmisiisaa turullee Dirree Dhawaan dhibdee guddaan odoo hin uumamin waliigalteen xumuramuu isaa BBC'n gabaaseeti jira. Akka gabaasa kanatti marii irratti bakka buutonni naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee jidduutti falmiin cimaan taasifamaa kan ture yoo ta'u, bakka buutonni Oromiyaa magaalattiin teessoo gosa Oromoo Franqalloo ta'uu isiitiin kan keenya jechuudhaan falmaa hoggaa jiran, gama biraatiin ammoo warri Somaalee gosoonni isaanii gurguraan achi keessa jiraachuu kaasuudhaan falmiin cimaan saboota lamaan jidduutti ga'uun gara murteetti dabree jiraachuun dhagahame. Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa dhimma Dirree Dhawaa sabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraachuu fi gaafii bal'aa kaa tureef akka ajandaatti dhiyaachuu ibse. Haa ta'u malee ammoo falmiin ammaatee itti fufe kun ejjennoo paartiin biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fudhateen qajeelfama argatee gara waliigaltee haaraatti akka ce'e ibsameeti jira. Waliigalteen garee namoota 250 qabu jidduutti irra gaame kun itti gaafatamni magaalattii kallattiidhaan federaalaaf akka ta'u jiraatota ishiitiin akka bultuu fi akkasumallee mana murtii fi imaammata mataa isii akka qabdus ibsameeti jira. Dabalataan illee sirni qoqqoodinsa duraanii Oromiyaaf 40, Somaaleef 40 fi kanaaf ammoo 20 federaalaaf jiru sun hafe bulchiinsi magaalattii kallattiidhaan jiraatotaan filatamuu akka qabu waliigaltee irra gaamee jiraachuun ibsame. Dhimma Dirree Dhawaa irratti yaada waliigaltee irra gaame kana booda dhimmi garagaree bal'aa miseensota 500 qabutti dabree jiraachuun ibsame. Mariin biyyaalessaa tun guyyaa 30 oliif erga ta'aa turteen booda amma gara xumuraatti dhiyaachaa jirullee dhimma magaalaa Finfinnee ammas murtee osoo hin argatiin hafuun ibsameeti jira. Dhimma magaalaa Finfinnee irratti ammas hooggantoonnii fi namoonni siyaasaa Oromoo fi Amaaraa jidduutti falmiin itti fufeeti jira. አዲስ አበባም ወደድክም ጠላህም ጂኦግራፊው የአዲስ አበባን ብርቱ የኦሮሞን ብርቱ ውስጥ ነው ያለው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ደርሰህ ጭቅጭቅ ውስጥ ሊገባ? Jaalattee jibbitee Finfinneen ji'oogiraafiidhaan argama handhuura Oromiyaatti argamti. As dhufanii ciqicidii kaasuun yookaan immoo falmii kaasuun maaliif barbaachise? Yookaan lafti sabummaa yookaan immoo lafti abbaa biyyummaa Itoophiyaanota jedhanii hodhiseyyoo akkuma Baardar kan Amaaraa ta'e Hawaasaan kan Sidaamaa akkasumallee Maqaleen kan Tigree ta'e Finfinneen lafa Oromooti. Lafa Finfinnee irratti ciqicidii maa barbaachise? Finfinneen akkuma magaalota kaanii handhuura Oromiyaati. Kanaaf Finfinnee irratti ciqicidii yookaan immoo wal falmiin hin barbaachisu. Oduma komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa wajjin wal qabattuun komishinii marii biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo qabxii 8tti qooduudhaan irratti mari'atamaa ture keessaa tokko dhimma bulchiinsa caasifama bulchiinsa sirna mootummaa hoggaa ta'u caasifamni bulchiinsa sirna mootummaa paarlaamaa moo pirezidaantummaan akka jiru irratti ammas mormiin guddaan dhalachuun ibsame. Dhimmoonni sadii garee miseensota 500 qabu kanaan ajandaa caasaa fi foorumii mootummaa irratti falmii irra tureef kan biraa gareedhaan kanaan walii galame. Waliigalatti yaadota 4 ta'anis garee miseensota 120 qabuun fudhatama dhabsiisuun ibsame. Akka miidiyaan Tikaa fi Itoophiyaa jahu
gabaasetti waliigaltee irra kan hin gaabne yoo ta'u gareen miseensota 500 qabu kun ajandaa tokko irratti dhimmoonni marii taasisan 53 ta'uu kanaan dura kan gabaafame yoo ta'u isaan keessaa 50 irratti waliigalteen kan raawwatame ta'uun ibsame. 3 ammoo waliigaltee malee kan dabre ta'uulleen ibsamee jira. Hirmaataan ajandaa marii kanaa tokko guyyaa kaleessa akka miidiyaa kanaaf himetti wixinee miseensota 100 qabu kun dhimmoota 53 gara 62tti fidee jechuudhaan 62 keessaa 4 irratti walii hin galle jechuudhaan ibsee jira. Gareen wixinee qopheessu kun yaadonni 62 jalqaba yaada tokko tahan gara lamatti jijjiiruu isaanii garuu qabiyyee irratti jijjiiramni akka hin jirree fi dhimmi kun eenyummaa tokkummaa waliigaltee irraa gara waliigaltee dhabuutti akka ce'us taasisee jiraachuun ibsame. Akka gorsaan garee kanaa ibsetti caasaan mootummaa kan paarlaamaa ta'uu qaba. Paarlaamaa ta'uu hin qabu dhimma jiru irratti ammas walfalmiin uumamuun ibsame. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa naannoo magaalaa Maqaleetti hidhatutti haleellaa diroonii raawwatuun ammas wallabdee TPLF fi mootummaa federaalaa jidduu jiru cimseetti fufaa jaameeti jira. Mannaan aangoota kun kan dhiyaate humnoota lamaan jidduutti wallabdeen guddachaa kan jiru yoo ta'u amma guyyaarraa waraanni itti fufee jiraachuun ibsame. Dhaabbanni oduu Faransaay tokko akka ibsetti miseensi horee jiddu galeessa wayyaanee Keelaaliin Haagaazii waabeffachuun akka gabaasetti humnoonni federaalaa jiddu gala leenjii qonnaan bultoota ganda Daandeeraa magaalaa guddoo naannichaa Maqalee irraa kiiloomeetira 15 qofa fagaattutti amma haleellaa raawwatanii jiraachuun ibsame. Haleellaan diroonii raawwatamte jaamitanaan namni lubbuun dabre kan hin jirre hoggaa ta'u bal'inaan kan hin ibsamne ta'ullee lubbuun namaa naannoo san jiru ni dabra ja'ame shakkameeti jira. Misaa'illi haleellaa diroonii dhukkaafame naannoo mana barumsaa tokkotti bu'ee jiraachuun ibsame. Hidhattoonni haleellaa kanaan ajjeefan konkolaataa geejjiba madaahin yeroo fudhamanii gara magaalaas deemanis namoonni ijaan argan madda miidiyaa kanatti himaniiti jiran. Manneen barnootaa bultii addaa federaalaa barattoota dandeettii olaanaa qaban simachuun hooggantoota abdii boruu damee saayinsii teekinooloojii fi kalaqaa irratti qopheessuuf kan hundeeffaman ta'uu ministeerri barnoota Itoophiyaa beeksise. Ministeerri barnootaa galmee barattootaa manneen barnootaa bultii addaa ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kanneen manneen barnootaa kunneen barattoota kutaa biyya keessaa hundarraa dandeettii olaanaa qaban filachuun barnoota sadarkaa olaanaa akka argatan carraa uumuu irratti xiyyeeffachuu ibsee jira. Akka gorsaan ministeera barnootaa Piroofeesar Qindaay Gabrahiwoot ibsetti manneen barnoota bultii addaa federaalaa barattoota ga'umsa olaanaa qaban simachuun barsiisuu fi ministeera barnootaatiin hundeeffamanii jiraachuu ibse. Bara dabree manneen barnoota bultii addaa 5 Walisoo, Bu'ii, Boongaa, Gambeellaa fi Jijjigaa keessatti hundeeffamuudhaan tokkoon isaanii barattoota 250 qabatanii barsiisaa turuu ibseeti jira. Bara kanaas manneen barnoota bultii addaa 4 dabalataan ijaaramaa kan jiran hoggaa ta'u manneen barumsaa kunneen Baardar, Arbaa Mincii, Asoosaa fi Dirree Dhawaa keessatti kan argaman dabalatee waliigalaan manneen barnoota bultii addaa federaalaa 9 gahanii jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii. Qe'ee namaa dhaqnee wanti gaafachaa jiru hin jiru. Qe'ee namaa dhaqnee wanti barbaadaa jiru hin jiru. Qe'ee keenya keessatti haqaan qaama kan faana iyyuu waliin jiraachuudhaaf ni qophaa'adha. Haqa Oromoon awwaalee isarra dhaabbadha qaamni jedhoo jiraate immoo of awwaala.